Tole duraan dursa maqaan keenyu sirraa dhuftee Waaqayyo lafa kanatti gochaa maal sii godhe? Tole maqaan koo Kortuu Kabbadaa jedhama. Kanan jiraadhu garuu Duwwaa Majaasan jiraadha. Kana Waaqayyoon dhugaa bahu nama dhaabatee dhugaa bahu miti, nama daa'ime fuula isaa dura dhaabatee dhugaa bahudha. Anis dhibee jaalan rakkachaa ture. Dhalootumaan kan kaase ijji koo irra buusa qaba ture. Kanarraan kan ka'u baay'een dhibbadhaa. Kilaasii barachuu hin danda'u. Umurii malee ijoolleen jaamaan na waamanii achi baqaanii gara biyya abboon filadhee maatiin mana kimina geessu dhabeen gara haadhaa kootti baqadhee gaafan jedhu Sodoonasitti opereeshinii gaafan ta'u opereeshinii sanaas hin didee gaafan baqana abdii kutadhee baqa Waaqayyo akkam na gootaati baqa umurii malee jaama hin jiraadhaa yaanii nama na harkisu saatii kanatti hin qabu gaafan jedhe Waaqayyo dibata lafa kanaatiin karaa isaan naaf qaratanii lafa kanarratti opereeshinii ta'uu fayyee. Sodoonasiinis dadhabee gara soorgaatti na barreessanii ennaan soorgaa hin dandeenyu riiferii Addis Ababaatti sii goonaa inni jiinni kun jaamee keessaa ba'ee ija hoolaa sii dhaabna naan jedhanii an baqaana gara saatti baqa Waaqayyo numan kadhadhee baqa an birriitti hin deemuun qabu edheen gaafa ammaatiidha bilbilu ammaatii koo bukkee hin jiru jiraattumaa namaadha waan ta'eefi an baqa gaafa nabdii kutu riiferii waraqaa tokko qabadheen gara lafa kanaa dhufe iddoo sanan ta'an ture achi isheen shurraabii adii uffatu sun ol ka'inaan jedhanii baay'een dhibbadha baqa an jiraattuudha tokkoffaan ijji kee dadhabeera naan jedhanii ijji hoolaa kun gaafa naa dhaabamu akkaman ta'a kan jedhu ilaalaa qartuu dhagaa achi baqa Waaqayyo baako hunda isaa lafa naaf kaa'ee jaamummaa isin nafee amma garuu fayyana caakoo ta'e. Sajaamummaa namoo shara keessa mataa gararraatti walitti reebaa Waaqayyoof galata guddaa isaa ammallee harkicha walitti reebaati Waaqayyoof galata walirraan cinne. Tole buleetti koo iji kee kun halatee marra buusa qaba dhibba sin argu si dhukkuba. Na dhukkuba gaafa mana kiimina geessu dhaloota mana kiimiin geessu naan jedha abbaan koo. Baqa na'u an barumsa sin baradhee baqa akkatan nafee waan. Sababii ija kanaa barumsa illee addaan kutte? No. Maatii kee biraa addaan baatee immoo gara mana namaa hojjechuu mana namaa taa'uu dhufte? Eeyyee. Mana yaalaa dhaqxeenna manni yaalaa maal siin jedhanii? Manni yaalaa Sodoonasiin opereeshinii gaafa godhu baqa na'u achitti deddeebi'ee ituma yaalamu achi hin dandeenyu naan jedhanii gara soorgaatti na barreessanii soorgaan immoo opereeshinii meeshaa isaa hin qabnu waan ta'eef Addis Ababaa ijjiinni kun du'e ija hoolaa sii gala naan jedhan. Marsaa jalqabaa opereeshinii taatee fayyuu dadhabdee marsaa lammaffaadha kan isaan kana keessaa baafnee ija hoolaa sii goona jedhanii? Eeyyee. Isa boodatti immoo gara waldaa kanaa rifeerii qabatteedha kan itti dhufte? No rifeerii qabadhee gara mana kanaa dhufee naani baqa naaf kadhatamee achi haqeen ilaalamee ijji kee fayyeera ijji hoolaan galuu gaafa maaliin fayyade na gaafa naan jedhanii biyya abbaa koo waamee kottuu dhaggeeffadhu ilaaliin jedheenii achi gaafa abbaa koo fudhee gara mana yaalaa dhaquu ijji kee fayyeera baqa galii naan jedhan. Sabni kana dhageessan ammallee ulfina guddaa isaa Waaqayyoof fidaa haaleluyyaa. Manni yaalaa kanaan dura marsaa jalqabaa opereeshinii godhee marsaa lammaffaa ammas iji kun sii fayyuu waan dideef gaafa hidhattuu ija kana keessaa baasnee ija hoolaa sii gashinaanniyyuu rifeerii kana qabattee Finfinnee deemta malee hin danda'amu jedhanii manuma yaalaa sana dhaqxeennaan immoo maaliin fayyite iji kee fayyeera siin jedhanii? Eeyyee fayyeera naan jedhanii. Ji'a meeqaffaa keessadha kanatti sii kadhatame? Ji'a torbaffaa gaafa 23. Ergi namni Waaqayyo raajii eebbaan lafa kanatti sii kadhatanii dibata lafa kanaa fudhattee deemtee booda nagaa argattee manni yaalaa kanaan dura ija kana keessaa haba'u rifeerii sii barreessanii iji hoolaa siif galu jedhanii sun hundumtuu hafee warrumti kanaan dura hin ba'a iji kee keessaa jedhan amma nagaadha akkamitti fayyite jedhanii gaaffii gaafatanii ergasii kaasee wanti sitti dhaga'amu tokkoyyuu hin jiru? Tokkoyyuu hin jiru. Isa qaroo badee iddootti deebisu faana miila keessanii lafaa kaa dhaabbadhaati ulfina guddaa isaa Waaqayyoof fidaa harka keessaa mataa gararraatti walitti reebaa Waaqayyoof galata guddaa isaa ammallee. Sabni Waaqayyoo nooraa ergii dibata lafa kanaa fayyadamtee namni Waaqayyo raajii eebbaanis sii kadhatanii ji'a torbaffaa keessadha gara lafa kanaa dhufuun kee hamma ergasii kaasee qaroon kee halkanittis guyyaattis sun dhukkubu hojii kee nagaan hojjetta waan tokko dhibeen hin jiru amma dhibba nagaa keedha? Nagaa koodha. Ammallee sabni kana dhageessan ulfina guddaa isaa Waaqayyoof fidaa. Gooftaan si eebbisuu dhugabaatti kan biraa qabadhu kottu noori.